Yesuus gara kee dhufuudhaaf haalli san daangessu beektaat. Haleluuyaa. Rakkinni keessan daangessu. Yeroo isaan yaadan sanatti markabni jira ture. Erga isaan fixanii markabni hin jiru ture. Yesuus dhufee harka si qabuudhaaf, Yesuus gara kee dhufuudhaaf, dukkanni san daangessu, haalli san daangessu, ni nama danqe san danqu. Haleluuyaa. Ammayyuu Yesuus gara kee dhufu. Hin sodaatin siif eeyyamamaadha waan jedhu rabbiin lallaba. Silallee sidhan seene, silallee dhumnee irranne yaaddofne, silallee abdii kutannee turre, ooraa taafii nama irraa hadiya. Erga si ta'ee garuu sadhedhe gaafa ka'u achuma ka'ee gara Yesuusitti adeeme. Gooftaa jedhe Phexros jechaa dhiyeennaan sila isaa si gaafadhee hin bahe, sila isaa si eeyyamsiisee hin bahe, sila isaa si tunaatti himnaan hin bahe. Amma dudduuba deebi'uu hin danda'u. Maaliif bishaan walakkaa jira? Akkamna gootana salphiftaannaan gagam godhee harka isaa qabe. Waaqayyo harka keessi haa qabu. Ilaa waan ati Yesuusin gaafattee jalqabde yoo faallaa sitti fakkaatu, yoo lola qabaate, yoo ari'atama qabaate, ammati shakkitutti yoo ga'eeyyuu hin sodaatin. Yesuusin gaafattee jalqabde taanaan lola qaba, waraansa qaba, dubbii qaba, waca qaba. Garuu si nyaatu mo'ichi kan keeti. Maaliif jennaan siif eeyyamamaan. Nagaa Waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu akkam jirtu. Namni dubbiin kun isin qaqqabe hundumtiyyuu ergaan kun kan keessanidha. Of biran dabarsinaa. Sababiin isaa eebbii, milkaa'inni, mo'ichi dubbii Waaqayyoo keessa jira. Isa kana of biran dabarsin. Baay'een keessanii barumsa asiin darbu hordofaa kan jirtanii turtii waliin qabaachaa turreerra. Har'a garuu barsiisa miti. Barumsa waa'ee fayyinaa yookiin fayyina of eeggachuu kan jedhu turtii muraasa dura jalqabee barsiisaan ture. Isa akkan itti fufullee yaada naa kennaa turtanittu kutaa sadaffaa isaa yeroo dhiyootti itti fufa. Har'a garuu qabadhee kana isinii dhiyaadhe lallabadha. Haleluuyaa. Kanaaf Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 22 irraa kaanee waliin hirmaanna. Asuma waan dubbachuu barbaadu backgroundiin haalli iddoon itti waraabamnu kuni namoonni akka karaa qulqulluu ta'e nu hubattan. Haala mijataa kanarraa stuudiyoo bareedaa yoo arganne, namni nu deeggaru yoo argame, hojii Waaqayyoo bal'inaan haala mijeessinee bifa isin madaaluun sirbayyuu, hojii sakaaniyyuu, hojii biyya lafaayyuu haala qulqullina ta'een filatamee dhiyaataa jira. Kun immoo soora dubbii Waaqayyoo isa dhaloota hundumaaf ta'udha. Kan nama hundumaa ta'u isa kana. Inni kun immoo irra caalaayyuu iddooniyyuu haalliyyuu tu danda'ame haala isin fudhachuu dandeessaniin haala isin itti tolu nuti isinii dhiyeessine nutti tola. Haa ta'u kanaaf Waaqayyo nu gargaaressa kana gara fuulduraatti isinii mijeessina. Amma garuu Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 22 baafadhaa naa wajjin dubbisa. Yesuus amma ofii isaatii tuuta sanaa gadi dhiisutti bidiruu yaabbatanii isa duratti gamatti akka ce'aniif bartoota isaa in giddisiise. Tuuta sana erga gadi dhiisee booddees kophaa isaatti kadhachuudhaaf gara gaaraatti ol ba'e. Yommuu galgalaa'es kophaa isaa achi ture. Bidirichi garuu yeroo sana qarqara irraa baay'ee fagaatee sababii qilleensi fuulduraan itti qilleensa'uufis dhaa bishaaniin asiif achi daddarbatamaa ture. Halkan keessaa gara iyyandaanqoo isa lammaffaatti Yesuus bishaan gubbaa adeemaa gara isaanii dhufee jedhe. Kadhata booddee dubbifannaatti fufnee amma garuu hin kadhanna. Barsiisaa keenya Hafuura Qulqulluu galanni siif haa ta'u. Ilma Waaqayyoo karaa kee fuula abbaa dhaabannee nuyi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin teessoo keessa qulqulluu irratti ni urgaan inni sitti tolu inni ati jaallattu foolii urgaa'ansaa aarsaan kun kan keetii simadhu. Ulfaadhu Gooftaa araara nuu godhi. Dubbii kee kan baranneef qalbii keenya kanatu waan garaa garaatiin kan nu jeeqaadhaam. Qalbiin namoota dubbii kana dhagaa jiranii maqaa Yesuusiin baname. Gurri Liidiyaa dubbii kee dhaga'uudhaaf baname. Gurri namoota kanaas baname. Tuqi namoota kana. Fayyinni maqaa Yesuusiin namoota kana argatu. Waan nu wajjin jirtuuf ulfaadhu maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu. Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 22 irraatii kanan dubbisee mata duree akka jedhu irrattan dubbadha. Hin sodaatin siif eeyyamamaadha kan jedhu irrattan dubbadha. Asitti Gooftaa Yesuus Kiristoostu gaafa biyya lafaarra ture bartoota isaa wajjin gaafa ture keessumaa lakkoofsa 22 gararraa isa ilaaltanii iddootti Yesuus namoota baay'ee nyaachisedha. Waan xinnoo tokko namoota hedduu iddoo inni itti nyaachise tokkodha.
nyaata nyaatanii quufanii itti tolee gammadanii bakka itti tolee Yesuus biraa deemuun itti toluu didee isaan gammadanii jiru. Gooftaan Yesuus garuu kadhachuudhaaf isaan achumatti dhiisee gara gaaraatti ol ba'uudhaaf ka'ee bartootaan ce'aa jedheen. Haleluuyaa. Ani dhaqeen kadhadhaatii isin garuu bishaan kana ce'aa achitti dhaqaatii na eegaa jedheen. Isa booddee bartoonni hin ce'anii namoota tuuta sana achumatti dhiisee nyaachisee ka'ee Yesuus gara gaaraatti ol ba'e kadhachuudhaaf. Haleluuyaa. Namoonni isa gadhiisuu hin barbaanne nyaatanii quufaniiru itti toleera waan ta'eef. Garuu Yesuus hojii waan qabuudhaaf kadhachuu waan barbaadeedhaaf abbaa isaa wajjin haasa'uudha. Haleluuyaa. Keessumaa wangeelota Luqaas fa'aa keessa Maarqos fa'aa keessa dhaqxanii yoo ilaaltanii isaan gidduudha miliqeedha. Alaabaaraadiyaa. Isaan gidduudha maal ta'e miliqee kadhata dhaqeen. Al tokko tokko utuma waajjira mootummaa keessaa hojii hojjetanii miliqaa dhaqaa kadhadhaa. Utuma mana barumsaa jirtanii miliqaa nama harkaa. Miliqaa dhaqaa abbaa keessanii wajjin haasaa. Al tokko tokko utuma tajaajilli isin itti baay'atu utuma sagantaan utuma namni bilbilaaf isin barbaadu baay'atu gidduutti miliqaa harkaa badaa dhaqaa kadhadhaa. Haleluuyaa. Isa booddee Yesuus gaaratti ol ba'ee dhaqee kadhataa jira. Halkan guutuu aduun galgalaa'edha. Qofaama isaa achumarra ture. Gaararra ture. Yesuus Kiristoos immoo gaafa bartoota muudeesi kadhata gaaraa kadhata. Gaafa muudama kennuu, gaafa akkasuma wantoota gurguddoo tokko tokko macaafa qulqulluu keessatti arginu hojjetu, gaafa du'atti adeemu sana, gaafa wantoonni baay'een ta'anii kadhata gaaraa kadhataa ture. Kadhata bultii kadhataa ture. Amma Yesuus kadhata gaaraa kadhachaa jiru. Isa booddee bartoonni eegaa jiru. Gama ce'anii yoom dhufanii eegaa jiru. Amma galgalaatti akka eegan hin dhufne. Amma sa'aatii 4-5 eegan hin dhufne. Amma halkan guutuu eeganii dadhabanii bakkaan dhufanii rafanii erga isaan eeganii dadhabanii gara iyyandaan qosa lammaffaatti jedha. Haleluuyaa. Ilaa ergaa tokkoon sii qaba siif iyyuu. Yerooti eegdetti, yerooti barbaaddetti, yerooti amma dhufaa laateetti yoo hin dhufne ta'e iyyuu yeroo ofii isaatti dhufa Waaqayyo. Haleluuyaa. Bartoonni baay'ee eeganiiru. Hamma dhufa jedhanii bakka abdii kutatanii isa dhumaa rafanii gaafa isaanii iyyandaan qoda dammaqanii jedhanii Yesuus Kiristoos gaararraa gadi bu'ee gara isaanii dhaquuf ta'e. Gaafa gara isaanii dhaquuf jedhu kana markabni inni ittiin ce'u kan biraan hin jiru ture. Markaba isa jiruun bartoonni ittiin ce'aniiru. Namoonni jiran ittiin ce'aniiru. Markabi biraan hin jiru. Oolaa kaafraadiyaas. Yesuus Kiristoos gaafa dhufu markabni hin jiru jedheen dhaaban. Markabni hin jiru jedhee achi hin deebin. Gara isaanii dhaqu gaafa barbaade utuu markabi hin jiraatin bishaanirra adeema gara isaanii dhaqe. Yesuus gara kee dhufuudhaaf haalli san daangessu beektaati. Haleluuyaa. Rakkinni keessan daangessu. Yeroo isaan yaadan sanatti markabni jira ture. Erga isaan fixanii garuu markabni hin jiru ture. Yesuus dhufee harkasii qabuudhaaf, Yesuus gara kee dhufuudhaaf dukkanni san daangessu, haalli san daangessu, ni nama danqe san danqu. Haleluuyaa. Ammayyuu Yesuus gara kee dhufu. Hin sodaatin siif eeyyamamaadha waan jedhu Rabbiin lallaba. Isa booddee Yesuus bishaanumarra adeema. Araataa kivaaniyaas. Bishaanumarra adeema gara isaanii dhaqe. Utuu inni gara isaaniitti adeemaa jiru gaafa arganii bartoonni eekeraadha jedhanii uuu jedhanii iyyanii hin sodaatanii jedhu. Inni bishaan isa daangessuu hin dandeenye bishaanirra deemaa gara isaanii dhaqe. Utuu inni bishaanirra deemu arganiiti bartoonni Phexrosaan eenyudha inni bishaanirra adeemu kuni? Eekeraadha jedhanii hin naani jedha, hin sodaatanii jedha. Isumaa sagalee guddisanii uwwadanii hin ijjanii. Ekeraadha se'anii. Ekenaan immoo lafees foonis hin qabu. Gaafa isaan uwwadanii iyyanii innoo anaa hin sodaatinaa jedheen. Haleluuyaa. Macaafa qulqulluu ana keessatti iddootti Yesuus innoo ana jedhe iddoo muraasa qofaatti arginu. Tokko gaafa isaanii Yihuudoonni warri isa qabu dhufanii gaafa isaan isa qabuu fedhan innoo ana gaafa inni ittiin jedhu dudduubatti kufanedha. Paaworii guddaan arraba isaarraa sagalee isaa keessaa waan ba'eef gaafa inni innoo ana hin sodaatinaa gaafa inni Phexros laarii kataraa laboo shendaa labaadhaa Phexros garuu gooftaa jedhe. Haleluuyaa. Sila isaa gaafa arganii ekeraadha bakka duuneerraa banneerraa jedhanii yaaddaaniiru. Gooftaa eeganii bakka ganaa amma bari'utti hin jedhaniiru malee fixaniiru turan. Amma garuu inni gara isaaniitti adeemaa jiru kun bishaanirra deemee namni beeku hin jiru. Kaleessa wajjin turan Yesuus bishaanirra wajjin deemaan ture.
dinqiitti ta'e gaafa laalanii isuma innoo anadha hin sodaatinaa gaafa inni ittiin jedhu Phexros achii ka'e gooftaa jedheen. Haleluuyaa. Ergasi ta'e jedheen yennaan akkan dhufuuf na hayyami jedheen. Silallee sidhan seene silallee dhumnee irranne yaaddoofne silallee abdii kutannee turre ooraa taafii nama irraa hadiya. Ergasi ta'e garuu sadhedhe gaafa ka'u achuma ka'ee gara Yesuusitti adeeme. Haleluuyaa. Ergasi ta'e jedheen yennaan naa hayyami jedheen. Maal? Bishaan irra adeemu. Yohaannis waan Filiphos warri wajjin jiran Phexros maal haasaa hartaa jedhanii bishaan kana irra deemaa dhaqaa jechuun ol. Phexros garuu si taanaan jedheen. Haleluuyaa. Amantii Phexrosin ilaalaasin. Isa booddee gooftaa jedheenaan naa hayyamitti jennaan. Kottu jedheen gooftaan. Phexros markaba keessa sadhedhe gaafa bu'u bishaan irra deemaa gara Yesuusiin dhaqe. Haleluuyaa. Akka ammaanaan kan gaaffinatti ta'u markabarraa bu'ee namni bishaan irra deema. Bishaanni ofiisaa gannama nyaata. Bishaan ofiisaa maagineetii qaba gannama harkisu. Phexros garuu amantii Phexros tuna dhibaanaan achitti akkamitti namni markaba keessaa bu'ee bishaan irra fiigaa deema. Si taanaan erga jedhe nan dhufa erga jedhe kootu ittiin jennaan sasaxxe dheessa ka'u markaba keessaa bu'ee bishaan irra deemaa gara isaa dhaqe. Yesuusin ilaalaa itti adeeme. Gad jedhee bishaanicha ilaalaa hin jiru. Yesuusin ilaalaa gara Yesuusitti adeemaa utuu jiru gidduutti bishaanni gadi nyaataa gadi fudhachaa adeeme. Maaliif gadi fudhachaa adeeme beektu? Phexros gaafa bishaan irra deemu jalqabe ijji isaa Yesuus irra ture. Gaafa inni Yesuus irraa ija isaa kaase bishaan keessa gadi ilaaluu jalqabu gadi nyaachaa adeemuu jalqabe. Obboloota koo haalli kan inni nu liqimsu wanti biyya lafaa kan inni nu mo'atu gaafa nuyi Yesuus irraa ija keenya kaafnedha. Phexros silasaa bishaan ilaalaa hin jiru. Yesuus irra ija isaa kaatee adeemaa jira. Gaafa inni ija isaa Yesuus irraa kaasee bishaan ilaaluu jalqabu gadi liqimfamaa adeemuu jalqabe. Ija kee Yesuus irra kaatteerta taanaani ijji kee Yesuus irra taanaani haalati sodaatte sun sin liqimsu. Gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa Phexros jedhee iyye asiif achi galagalee sodaate wayyoo na nyaata gooftaa jedhe Phexros achi dhaabate yennaan sila isaa si gaafadhee hin bahe sila isaa si hiyyamsiisee hin bahe sila isaa situ natti himnaan hin bahe amma dudduuba deebi'uu hin danda'u. Maali? Bishaan walakkaa jira. Reena Magraadiyaas achi deebi'uuf bishaan walakkaa jira. Itti adeemuuf nyaatamaa jira. Gooftaa dhiyennaan Yohaannisiin gaafadhee hin dhumne. Yohaannisin taate obboleessi isaayyuu Indiriyaas achi keessa garuu Indiriyaasiin nu gaafatee hin ba'a. Si hiyyamsiisee manaa ba'e akkamna gootana salphiftaannaan gagam godhee harka isaa qabe. Waaqayyo harka keessi haa qabu. Haalati na nyaataa, na liqimsaa, na balleessaa itti sodaatte sanarratti siif hiyyamamaadhaan sodaate. Dhugaan sitti maal? Situ gurra keetiin kan biraa dhaggeeffachaa jira ta'a malee situ ija kee Yesuus irraa kaase yoo ta'e malee hin sodaatin siif hiyyamamaadha. Hin sodaatin si nyaati. Gabaabseen nama akkamiitiif hiyyamame kan jedhu qabxii sadii duwwaa dubbadheen xumura. Nama akkamiitiif hiyyamame? Tokkoffaan nama kadhatu 14:28 irra dhannee waliin dubbifne. Ilaa akkasidha 28. Phexros deebisee gooftaa si erga ta'e bishaan irra gara kee akka dhufu naa abboomii jedhe. Ilaa obboloota koo Phexros calluma dhee gooftaa bishaan irra deemaa ta'u dhee markaba keessaa bu'ee bishaan irra fiigaannan. Gooftaa jedhee dhiyeennaan naa hiyyami jedhe. Hiyyama gaafatee bishaanichatti seene. Waa tokkoon isin gaafadha. Hojiitti seenteertu kana Yesuusin gaafattee itti seenteetta. Barumsa barachaa jirtu kana Yesuusin gaafattee itti seenteetta. Tajaajila tajaajilaa jirtu kana Yesuusin gaafattee itti seenteetta. Yesuusin gaafattee itti seente taanaan sodaatiin siif hiyyamamaadha. Warri akkamiif hiyyamame yoo jettan warra isa gaafatanii itti seenan. Waan isa gaafattee itti seente hin sodaatin. Waa ala takivaaraa dhiyaas. Waan Yesuusin gaafattee itti seente hin sodaatin siif hiyyamamaadha. Hin ceeta malee. Maaliif? Yesuusin gaafattee itti seente. Warra gooftaa gaafatanii hojii isaanii jalqabanii waan tokko isaan nyaachuu hin danda'u. Isaan liqimsuu hin danda'u. Maaliif? Yesuusin gaafattee itti seente taanaan hin sodaatin. Ermiyaas 10:21 akkasidha. Eegdonni wallaalota ta'an Waaqayyoon isin gaafanne. Kanaaf hojiin isaaniif qajeeluu dide. Namoonni hundinuus hin tamsaanedha. Gararraa isaatti waa'ee Yerusaalem haasa. Waa'ee diigamuu haasa.
waa'ee iddoon aarsaa babbaduu haasa'eeti eegdonni wallaalota ta'anidha. Kanatti wallaalaa taatu baay'ee barachuu waan dhiifteef. Kanatti wallaalaa taatu baay'ee qabeenya dhabuu keemin. Kanatti wallaalaa taatu baay'ee levelii iddoo gurguddaa dhabuu keefii yaadda. Wallaalummaan Waaqayyoon gaafachuu dadhabuudha. Gaafachaa jirta maal hojjedhu jettee maal baradhu jettee gaafatteetti seente taanaani qilleensa qaba. Haleluuyaa. Qilleensa yoo qabaate hin sodaatin. Raafama yoo qabaate hin sodaatin. Lola yoo qabaate hin sodaatin. Maal jedheen Phexros si gaafadheen jalqabe akkamitti ittiin nyaatama jennaan. Gagam godhee harka isaa qabe. Ilaa waan ati Yesuusin gaafattee jalqabde yoo faallaa sitti fakkaatu yoo lola qabaate yoo ari'atama qabaate ammati shakkitutti yoo ga'eeyyuu hin sodaatin. Yesuusin gaafattee jalqabde taanaan lola qaba, waraansa qaba, dubbii qaba, waca qaba. Garuu si nyaatu mo'ichi kan keeti maaliif jennaan siif eeyyamamaadha. Inni lammaffaan nama akkamiitiif eeyyamamee nama ija isaa Yesuus irra kaa'atu 29:30 naqaatii dubbisa. Phexros gaafa jalqabe akkuma sila dubbadhe ija isaa Yesuus irra kaa'ee jalqabe. Gaafa inni bishaan ilaaluu jalqabu garuu bishaanichi gadi nyaachaa deemuu jalqabe. Obboleessa nan kanatti haala sodaachuu jalqabu kan wanti garaagaraa si raasuu jalqabu Yesuus irraa gaafati ija kaastu. Dhugaan sitti himan ijji kee Yesuus irra taanaan namarra hin jiru taanaan haalarra hin jiru taanaan barumsa kee irra hin jiru taanaan beekamtii kee irra hin jiru taanaan hin sodaatin siif eeyyamamaadha. Abidda akkamii yoo ka'e lolla hammamii yoo ka'e wanti kamii yoo ta'e ija kee Yesuus irra kaa'adhu duwwaa. Gaafa ija kee Yesuus irraa kaafte duwwaa sodaatu. Yesuus irra ijji kee irra taanaan hin sodaatin. Maaf sodaachaa jirta beektaati? Ija kee taalarra jira, ija kee namarra jira, nan xumuraa laata, galman gahaa laata, akkasiin godhaa laatattee wanta ati yaaddoftuu ija kee Yesuus irraa waan kaafteef. Ija kee anarra kee hadhu siin xumursiisaadha Yesuus. Ija kee anarra kee hadhu harkan si qabaadha Yesuus. Warra Yesuus irra ija isaanii kaa'atanii wanti isaan nyaachuu danda'u, wanti isaan bituu danda'u, wanti isaan mo'uu danda'u hin jiru. Sababiin isaa isaaniif eeyyamamaadha. Mee amantiidhaan jecha kana naa wajjin jedhu naaf eeyyamameera jedhi. Haleluuyaa. Siif eeyyamameera. Inni sadaffaan nama amantii qabu. Harka isaa qabee ka'ee maaliif mamte yaa Phexros jedheen 14:31 irratti. Harki Phexrosin qabee namicha hir'uu kana maaliif mamte jedheen. Maaliif mamte jechuun maal jechuudha? Anoo siif eeyyamameera. Haleluuyaa. Waan ati sodaatte sun akkasiin nyaanne beektaa? Waan ati sodaatte sun siif abboomamaa akka ta'e beektaa? Waan ati sodaatte sun Yesuus irratti akkasii dubbatte beektaa? Abboomamaadha bakka. Maaltu siif eeyyamame yoo ta'e bishaan irrayyuu waan nama nyaatu irrayyuu bishaanni gan nama harkisa waan nama nyaatu bishaantu sababii nama nyaanneef Phexros hin dhiisne. Bishaantu sababii nama nyaanneef Yesuus hin dhiisne. Garuu abboomamaa waan ta'eef siifis waa tokkoon dubbadha amantiidhaan haala ati keessa jirtu sun kan namoota baay'ee nyaate, kan namoota baay'ee liqimse, kan namoota baay'ee ajjeese, kan namoota baay'ee sodaachisa. Haleluuyaa. La ergaan tokko keessa koo guutu. Dhukkubni ammatti rakkachaa jirtu kun namoota baay'eedhaaf yaaddessaa mana kiimiitti yaaddessaadha siin jedhan yoo ta'e kanaan dura namoota baay'eetu ittiin dhume yoo ta'e rakkinati keessatti qorumsati keessatti haalati keessatti namoota baay'ee dhume yoo ta'e siif garuu ergaa tokko hin qabu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin siif abboomameera. Siif riqicha ta'a. Wanti nama nyaatu siin nyaatu. Kadhadhu amantiidhaan naa wajjin. Haleluuyaa. Gooftaa Yesuus akkas nuun jedhaa jirta. Hin sodaatinaa isiniif eeyyamamaadha jedhaa jirta. Maqaa Yesuus Kiristoosiin waan namni kun sodaate, waan obboleessi kun sodaate, waan obboleettiin kun sodaate ammaa kaase humni kee orraa labaas. Maqaa Yesuusiin kan nama kana ceesisu hafuurri kee gara nama kanaa dhabe. Hiixattee harka Phexrosin qabdi. Gooftaa siin jedhe Phexros. Sila isaa nama gaafadheen jalqabne dudduuba deebi'uu hin danda'u. Fuulduratti deebi'uuf na nyaachaa jira. Akkamiin godha jennaan hiixattee harka isaa qabdi. Dadhabaadha jettee nama hin dhiiftu. Amantii hir'atte jettee nama hin dhiiftu. Qaabi harka namoota kanaa. Namoonni baay'een harki isaanii haa qabamu. Maqaa Yesuusiin harka kee ol kaafadhu. Harki kee haa qabamu. Waan ati sodaatte keessatti, waan ati na nyaatatte keessatti, waan ati yaaddofte keessatti, waan gadi si liqimsaa jiru kana keessatti harka si qabeera Waaqayyo. Ilaa amantiidhaan waa tokko si dubbadhu. Harka si qabeera Waaqayyo. Waaqayyo harka kee si qabaa hin jedhe. Haleluuyaa. Galanni siif haa ta'u gooftaa. Ulfinni siif haa ta'u. Kana hundumaa gootee waan raawwatteef afaan namoota baay'ee irra dhuga ba'umsa natti dhaga'ama. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ta'eera.